Tole hordoftoota YouTube channel kiyya jira jirtu an baay'ee nagaa kooti. Isin akkam nagaa keessanii har'a waan tokko isinii qabadhee dhufe innis ijoollee baay'een jechuudha. Komentii yeroo dubbisu komentii keessanii yeroo dubbisu jechuudha. Meeshaa maal maaliitu fudhannee gallee kan biyyatti nu barbaachisu meeshaa akkamii fudhannee gallu kan sirriitti nu barbaachisu jedhanii ijoollee baay'een komentii barreessanii gaaffii warri gaafatan jiru jechuudha. Kanaaf komentii isaanii keessaa jechuudha gaaffii sana fudhadhee dhufeera jechuudha. Namni tokko ripilee gochuurra viidiyoodhaan isinii deebisee warri kaanillee fayyadamtoota taatu jechuudha. Kanaaf yeroo biyya Arabaatii deebitanii galtanii wanta dandeessan keessaa jechuudha wanta biyyatti gashachuu dandeessan keessaa as dhuftanii immoo wanta sirrakkisu keessaa jechuudha meeshaa tokko fakkeenyaaf jechuudha. Jira garuu Itoophiyaa keessa jira garuu ani asumaan bitee Finfinnee makan keessaan bitee jechuudha kan shunkurtiin itti daakamu kana asumaan bite garuu maa inni indaaku suruma indaaku waaqa hin hojjetu jechuudha forjiididha. Kanaaf asumaan bite Finfinnee maan bite shunkurtii yoo itti gootan suruma indaaku jechuudha. Naannaa garuu hin bulleessus akkuma ta'etti babbaqasitee xixiqqeessitee keessee naanna'oo lamalee ishii jedheen bulleessu. Garuu inni mana madaamee jechuudha. Madaamni argitaniitu kan madaamutaan akkasis jira kan sokkeettii elektiriikis jira. Kun yeroo al tokkotti bulleesse lafa kaatimaatimillee jechuudha. Kana ani baay'een gaabbii dhugaa waaqaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Hin ulfaatu. Waan barbaade keessa kaayee fuudhee galuu nan danda'a. Bakka na shawwadame jechuudha. Amma bitamee mataa kisaara dhugaa waaqaa hin hojjetu. Yeroo darbellee lukkuu kan hojjedhe harkaaniin kukkuta shunkurtii amma sana jechuudha. Isa maashiniillee bituu nan danda'a garuu amma bitutti jechuudha. Na isa maashinii yoo bitattanis isa kana yoo bitattanis gaariidha garuu isa kana yoo bitattan sinii wayya. Sababni isaa fakkeenyaaf mana kiraayii tokko keessatti maashinii shin jedhan maashinii mashee kan bunaallee warri hordofanii dubbatan jiru jechuudha. Kunis sagalee dhageessisa maashinii waan ta'eef inni sun jechuudha inni sokkeettii shunkurtii daakuu kan bunaas elektiriikii waan ta'eef sagalee dhageessisa mana kiraayiin tokko shin jedhanii hin dubbatu. Nutti lakkaa'e faayiduu callisanii manna. Kun garuu baadiyyaa irratti illee baay'ee hojjeta jechuudha. Baay'ee nama gargaara jechuudha. Kan orjinaalisa osoo kana achi bitattanii galtanii kan shunkurtii daakuu kana jechuudha. Anillee kun asuma keessa magaalaa guddaa Finfinnee keessaa bitee na hojjechuu didee jechuudha. Na gara fuulduraatti isa kan sokkeettii bite jedhee dhuma dhiisee kana bitachuu qabdu kana achi fidattanii dhufuu qabduun jedha. Waan baay'ee ulfaatu miti kiiloo kaasa jettanii waan sodaattan miti. Dammosa giddu galeessa isaas fidachuu dandeessu kana. Inni kan biraa biradistii isa kana jechuudha. Biradistii isa kana isa abbaa biloonii jechuudha. Biloonii isa qabu kana biradistii isa kana jechuudha. An garuu biyya kana keessa jira hin jiru hamma ammaatti hin ilaalle dhaqees hin ilaalle hin gaafannes namoota biyya kana keessa kana fayyadamanis siruma hin agarreen eessa mana namaallee naan dhaqu manoota gurguddaa nama gurguddaa barallee naan dhaqu biradistii akkasii hin agarrees suuqiirra akka carraan naan deemullee biradistii akkasii hin agarre jira hin jiru hin beeku garuu biradistiin kun baay'ee fayyada dhugaa waaqaa keessattuu kun Arabootaaf iyyuu hin taane Itoophiyaa keessatti kan inni baay'ee fayyadu. Sababni isaa biyya kana elektiriikiin isaallee baay'ee haayiliin isaa gadi bu'aadha. Kasalaan yeroo hojjetamu kasalliillee akkanuma baasii qoraan faatii yoo hojjetame kan waan nuti guddiidha waan ta'eef kun garuu wanta hojjetamuu barbaadu sa'aatiis hin qoxxoba. Biddas haa ta'u kasalas haa ta'u elektiriikis hin qoxxoba jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf foon faatti hin affeela kanatti biradistii isa kanatti jechuudha. Biradistii isa kanatti yeroo hundee amma qiqqilii asuma keessatti godhame kasala irratti bishaachaa ture daqiiqaa 20 keessatti jechuudha.
lafeen inni amma sana gagga'u qiqqilleechuun foonni lafee isa qaqqabsa gurguddaatu ittiin hojjetama. Otoo ka'abii elektirikiitii ta'e immoo hin yaadamu yookiin bisheessu. Kasala faatotee baay'ee tura jechuudha. Kasala baay'ee fixa. Garuun kasaluma irratti godhee daqiiqaa 20 keessatti sirriitti bishaatee irraa bahee jechuudha. Na bireedistiin kun baay'ee fayyada. Baay'ee tokkos hin fayyada. Kan biraa lukkuu fa'aa ittiin hojjedha jechuudha. Lukkuu yeroo itti hojjedhu shunkurtiin fakkeenyaaf lukkuun yeroo hojjetamu shunkurtiin isaa yeroo baay'ee fudhatamti. Sochoosaa ooluu shunkurtiisa bisheessuu bichaa iyyuu baay'ee fudhata. Akkanuma barbaree faanillee sa'aatii baay'ee nama tursiisa jechuudha warri lukkuu hojjetan. Kanaaf yeroo darbe bireedistii kan biraatti hojjedhe ture. Bireedistii qo'ame bireedistiin tokko jira gosa kana ta'e. Gosa kanaa ta'e ammallee mana kana hin jiru malee as hin jiru iddoo biraa waan deemeef malee akka kanaa ta'e isa guddaa isaatti hojjedhe. Inni dhugaatiin hin jedha galgalaa kan jalqabe galgalaa sa'aatii 3 irra kaa'ee sa'aatii 6 irraa baasee shunkurtii isaa bisheesseen buleedhe nunaa bishaachuu didee kanaa jechuudha. Kasala irratti busheen ganamatti deebisee kan sa'aatii 3 galgala irra kaa'ee 6 irraa baasee rafee ganama immoo barii jammaree sa'aatii 7 jechuudha kan waxiinsaa irraanaa ba'e jechuudha. Innaa kanaafuu inni kun garuu jechuudha. Anamma kanatu na fayyada jedhee otoo hin taane bireedistichi waan mana kana hin jirre waan iddoo biraa jiruu fi kun waan jiruuf maaliifin kanatti hin hojjedhu kunis guddaadha jedhee fuudhee kana irra kaa'ee isaa wali shunkurtii isaa na bireedistii isa kana bitadhaan siniin jedha. Biloonis qaba. Bakka mana madaamitti ittiin hojjechaa ooltu maal beektu waan ta'eef baay'ee sin fayyada waan ta'eef bireedistii isa kana bitadhaa. Dhugaa waaqa tokko baay'ee furdaadhas. Anameen gaddeeruun lukkuu ittiin hojjedhe bira taa'in sochoosin shunkurtiisa dhugaa waaqa jechuudha. Nan cufee biloonis irra kaa'ee daqiiqaa 15 booda dhaqee nan banee nan ilaalee amma tokko bishaateera. Ammas deebiseen cufee daqiiqaa 15 walitti daqiiqaa 30 keessatti shunkurtiin isaa sirriitti naa bishaate. Shunkurtii lukkuu jechuun baay'ee nama rakkisa waan ta'eef jechuudha. Sa'aatii meeqa sochoosaa ol barbaada naa bishaate bakka barbarreetti naqee barbarree isaa nan sochoosaan ture isa cufuun hin danda'amu waan ta'eef isumayyuu barbarree isaa itti naqee hojii kan biraa hojjechaa dhaqee sochoosaan ture. Sababni isaa akka bireedistoota warra isaan kana dafee hin qabatu. Dubbitti hin qabatu hin gubatu jechuudha. Baay'ee tokko furdaadha. Baay'ee tokko furdaa waan ta'eef yeroon barbaadu dhaqee sochoosaa ture. Umaa tokko nan rakkisne isiniin jedhana. Kan isa kanaa kan shunkurtii isa kanaa fi isa kana bitadhaan isiniin jedhan jechuudha. Baay'ee gaarii waan ta'eef an bireedistoota isaan kanallee achumaan fidee dhufe torban isaanii jechuudha. Gosa gosaan darajaadhaan isa kanallee achiin fidee hin ulfaatu waan ta'eef kaargoodhaan illee kiiloon kaasu kan ulfaatu waan ta'eef qodaa isaan kanas saanii isaan kanas achumaan fide kana jechuudha. Sadan isaan fide tokko nama fudhate malee jechuudha. Inna baay'ee nama fayyada. Kunillee jiratee hin beeku nama ammaatti hin agarre jechuudha. Mana namaattis hin agarre suuqii irrallee hin beeku garuu jiraatee hin beeku yoo jiraate iyyuu foorjiidha. Kun akkuma shunkurtii daakuu kana wanti Itoophiyaa dhufu hundumtu orjinaaliin fidanii gatiidhaaf jedhanii waanuma ta'e fidu waan ta'eef kunillee jechuudha baay'ee nama fayyada. Bakka nyaata qabatanii deemuudhaaf namaaf illee geessuudhaaf baay'ee hin gaxxama waan ta'eef kuraan yeroo hundaa'e baay'ee na fayyadeera jechuudha. Kun hospitaalattis baay'ee tokko fayyada waan ta'eef meeshaa akkasii baay'inaan immoo biyya keessa iyyuu namni fayyadamu waan ta'eef namarraa adda ta'anii layyatte jechuudha. Meeshaa akkasii qabaachuun baay'ee gaariidhaan isiniin jedhan illee waan inni
otoon fidadhee dhufeera jedhee gabbu baay'een qabachuudha. Feermuuzii faachuudha. Feermuuziin biyya kana badaarra ba'uusi baay'een isaa pilaastikiidha. Akka biyya sanaas miti. Akka kan biyya achi qadaada isaa ta'uun baniin gadi qabdee buusuu hin dandeessu. Ganaa qadaada isaa lamaan bantee buustaa cufuu banuu midhaan kanaafuu bakka feermuuzii fa'aa waan akkasii biradistoota kan shunkurtiidhaa kan maashinoota kan bunaa kana yoo fidattanii dhuftanii baay'ee sin fayyadaan sinin jedha. Wayyaa hamma baay'istanii meeshaa baay'ifadhaa dhugaa waaqa. Wayyaanis iyyuu jira waan ta'eef wayyaan biyya Arabaa immoo yeroo baay'ee wayyaan biyya Arabaatii dhufe immoo biyya keessannaa gahu badaa miti bakka. Uffataan garuu isa biyya keessaa caala waaqa. Uffata akka barbaadetti jechuudha. Moodelii biyya kanaatiin moodeliin namoonni asitti uffataniini uffatni isa asiitu gaariidha. Anammoo uffatoota waaqa ijoolleen biyya kanaa shamarranas turan warri hiriyoonni koo qaban akka isaanii qabu. Hankoo achii dhufe waan ta'eef bakka jibbisiisaadha badaa miti. Fakkeenyaaf surriin jiinsii jechuudha. Surrii jiinsiin biyya kanaa jallisaa baay'ee antini ta'eetu hin bareeda. Jallisaa jechuudha. Asumaa gadiyyuu sirriitti na uffattu si qabaa dhufe jallisaa baay'ee bareeda. Inni ijoolleen biyya kana asii bitatanii uffatan. Kan koo garuu surrii jiinsii an achi fidadhe akkasuma gadi qabe garuu qaariyaa madhaa jallisaa hin bareedu. Kanaafuu uffata baay'ee isaa fiddanii hamma dhuftan meeshaa baay'ee isaa fidaa kottaa bakka. Ijoolleen biyya Arabaa uffatuma baay'ee fiduudhaan beekama waan ta'eef uffata baay'ee shaanxaa baay'ee finna malee meeshaatti badaa tokkorratti hin kennu. Kanaafuu uffanni biyya kana badaa miti dhugaa waaqa. Qarshii keessanii nu hin bitiin uffatan bitatiin asuma haadiyyaan kennaa miti. Hadiyyaan jira madaamiin illee bittee kaate kan isheen hin barbaanne jira. Kana fiddanii yoo dhuftan gahaadha. Garuu asitti ofii keessanii kan biyya keessaa namni biyya keessaa uffatu isa bareedaa asii bitachuu isin wayya uffata jechuudha. Kanaafuu akka uffanni sinatti baay'ate maali sinatti baay'ate akkan jenneef uffata qannastanii meeshaa kaargoodhaan illee yoo ergattan baay'ee mijachuudha. Fakkeenyaaf hiriyaan koo kaargoo ergattee shaanxaa lama ergattee birrii 1,000 meeqabichaan kaffalee itti qaaraxa akkamitti tola ta'een jedheen ani beeku jettee maashinoota illee qabachuudha. Kan laaxaa fa'aa qabaasaa wandumaa daakuu kan maashinii bunaa fa'aa qabaa bakka maashinii kana illee qabaa. Garuu birrii 1,000 meeqabichaa kaffalee baafadhe itti qaaraxa isaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaafuu kana siniin jedha. Kanarraa waan tokko fayyadamtu jedhee na yaadachuudha. YouTube kiyya like subscribe na godhaa. Bye bye.